Ashama daawwattootaa fi hordoftoota Furtuu Dhugaa nageenyi Waaqayyoo bakka jirtanitti si wajjin haa ta'u jedhaatini addas sagantaa addaa tokko qabannee gara keessan dhufneerra. Sagantoota armaan duratti godhaatiin turre irratti akka ittiin eebbifamaa turtan abdii godhaa. Addas sagantaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Warroonni karaa yaadaatiinis akkasumas karaa garagaraatiin yaada keessan nuuf kennaatiin turtanii hin jettani karaa addaatiin Waaqayyoo isin haa eebbisu jechuu jaaladheetiin jedha. Sagantaa addaa keessatti faarfannaa gabaabaa fi akkasumas immoo lallaba tokko qabannee dhufneerra. Oduu gara sagantoota keenyaatti hin deemne duratti mataa keenya qabannee Waaqayyoo wajjin kadhanneetiin jenna akka kadhannu. Waaqa olaanaa, Waaqa duras jirtu, Waaqa ammas jirtu, Waaqa fuullee bara baraan jiraattu. Ayyaanni kan keef tolli kan kee nuuf baay'atee torbaan guutuu nu eeddee yaa Gooftaa mana samaayii guyyaa addaa kanaanis guyyaa qara arginee hin beekne kan akka arginu carraa kana waan nuuf kenniteef galanni siif haa ta'u. Abbaa keenya mootii keenya mana samaa jirtu kunoo si afoo dhufneerraa eenyuun keenyallee qulqulluu taaneeti miti afoo kan keetitti argamneerra Gooftaa mana samaayii garuu sirraa qulqullummaa barbaaduuf yaa Gooftaa jireenya mana samaayiitiif of qopheessuuf jireenya keenya dhiigaati qaraanii irratti nuuf jettee dhangalaafte saniif qulqulleessuuf yaa Gooftaa afoo kan keetti argamneerra dhiigni kan kee kanuuf dhangaleessuun nu qulqulleessuun fedhaaf jahaan kee nuuf haa ta'u. Yaa abbaa keenya waan nuuf taateef si galatoomfanna. Nu fayyisuuf jettee ilma kan kee tokkicha dabarsitee yaa Gooftaa jireenya biyya lafaa cubbuu jireenya rakkattuu kana keessaa nu baasuuf yaa Gooftaa cincaa kana hunda waan nuuf goote ma'aan kan kee ulfaataa ta'u. Ammas karoora kan kee kana keessa deddeebinee Gooftaa mana samaayii fayyumsa asitti nu waamaattu kanatti waamicha kana dhageenyee gara kan kee dhufnee fayyuu akka dandeenyu ati nu gargaare. Cubbuu keenya nuuf dhiis ayyaana kan kee nuuf baay'is dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya bakka jira hundatti ati isaan eebbis nagaan oolchi kana maraas kadhanna maqaa Gooftaa Kiristoosiin aameen. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya sagantaa akkaataa itti aanu kanatti itti fufneetiin jenna kanuma keessa kasi yaadachiifnu akkuma armaan dura godhaa turtanii Waaqayyo isin haa eebbisu sagantaa keenya warroonni dhageenyes akka dhagaaniitiin jedhanii sheerii gochuudhaan warroota dhageenye bira ergaa kana akka nuuf dhageessitanii jettan isin gaafanneetiin jenna. Sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo dubbateetiin jedhu wangeela kana maal godhaa jedha. Wangeela jireenya kan addunyaa guutummaatti labsaa jedha. Karoorrinii fi hojjaan furtuu dhugaallee katti of kennineetiin jennes waa'ee kanarratti hundaa'eetiin jedha jechaadha. Kanaaf faaruun inni jalqabaa isiniif faarsineetiin jennus ammallee jabaadhaa ka jedhu wajjin faarfanneetiin jenna. Faarfannaa kanaan ittiin eebbifama. Amalee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hunda kadhaadha humna akka argatanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha. Amalee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hunda kadhaadha humna akka argatanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha. Garboonni Waaqayyoo isin hundinuu martiinuu jabaadha amma haa cimnu hanga dhuma kan obsu ni been fayyaa bara baraan ta'a inni yoo maraa. Amalee
jabaadha ammallee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hundaa kadhaadha yeroo hundaa kadhaadha humna akka argatanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha. Tasaa isin dhufa oduu raaftanii qophaa'ee gadhaa hundi keessanii inni akkatu dhufa kana beekadha kadhanna yoo mara jajjabaadha ammallee jabaadha ammallee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hundaa kadhaadha yeroo hundaa kadhaadha guyyaa sanin beektanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha. Garbichi baadaan suuraan nafiititi gooftaan turuu isaa dubbataasitti jecha isa kanaan hin fudhatami dhugaa jiru himiin sodaatini ammallee jabaadha ammallee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hundaa kadhaadha yeroo hundaa kadhaadha humna akka argatanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha. Barumsa sobaatiin akkan soobamne otuu jirra jennu akkan dhaabamne dhugaa qabanne kana galmaan geenna ibsoo gaasaniis qopheeffanna ammallee jabaadha ammallee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hundaa kadhaadha yeroo hundaa kadhaadha humna akka argatanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha ammallee jabaadha ammallee jabaadha guyyaa sanin beektanii yeroo hundaa kadhaadha yeroo hundaa kadhaadha humna akka argatanii halkan dhufaa guyyaa dhufaa kan beekullee eenyus hin jiru kana hunda isiniin jedha firii gaarii godhadha. Egaa daawwattoota keenyaa faaruu nu faarfameen akka ittiin eebbifamtan abdii gooneetiin jenna waaqayyo hunda keessanuu isinaa eebbisu amma itti aansuudhaan ammoo gara qajeelummaatti ergaa dhaatitti seenneetiin jenna ergaa dhaaka qabatee nuuf dhiyaateetiin jedhee obboleessuma keenya shallalaa irraa dhageenneetiin jenna jechuudha shallalaan keessumaa miti innis akkasumas furtuu maatima furtuu dhugaati kanaaf ennaa kana keessatti shallalaa gara affeereetiin iddoo kana isaaf gadhiiseetiin jedha turtii gaarii nu wajjin qabaadha. Isin martinuu anaa dhufu jechoo jaaladhaa warroonni sagantaa kana irratti hirmaattanii jettanii karaa addaan fo'ameen waaqayyo kiyyallee guddisee galateeffadha.
yeroo biraatiifis hiree kana argadhee isin waliin sagalee jireenyaa keessaa akka waliin barannuuf akka waliin dubbifannuu fi Waaqayyo waa hiree kana nuu kennee fi karaa addaan fo'ameen warroonni sagantaa kana qindeessitanii furtuu dhugaa Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu jaalladha. Akkasuma bakkee garaagaraa illee taatanii warroonni sagantaa kana faanaa buutanii jettanii Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa jechuu jaalladha. Kana jedheeti qajeelatti gara dubbii guyyaadhaa sagalee jireenyaa keessaa waliin dubbifannutti odoo hin seenneen duratti gabaabsinee kadhaa waliin godhanna. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa guddifnee si galateeffannaa maqaan kee kolfaatee haa ta'u torbaan keessatti nagaan nu eeddee warra jiraataa nu gootee hiree kana nu kennitee adhallee kunoo bifa adda fo'ameen bakkee kanatti argamnee warroota sagantaa kana faanaa bu'an waliin sagalee kee ka jireenyaa akka dubbifannuu fi waan warra jiraataa nu gooteef maqaan kee kolfaatee haa ta'u abbaa kiyya amma kunoo hennaa gabaabduu kana jidduu keenya argamtee arraba keenya irra taatee akka dubbattuuf nu barattoota taanee hennaa asi dhiyaannee jennu barsiisaan keenya si haa ta'u kana maraa hennaas kadhannee jennu maqaa gooftaa Kiristoosiitiin ameen. Eshi waaqa keenya guddifnee galateeffannaa guyyaa addaa waliin akka laallu sagalee jireenyaa keessaa waliin akka dubbifannu wantini onnee kiyya keessa ture irratti yaadee isin waliin dhufe Kiristoosiin guddachuu yaada jedhu mata duree kana akkuma beennu mata duree baay'ee barbaachisaa ta'ee fi mata duree namoonni baay'eenis barachuu barbaadanii fi hubachuu barbaadan akka ta'e jedhee naa gala. Nu martinuu hawwiin keenya dharraan keenya Kiristoosiin guddachuu sadarkaa duraa irratti warroonni Kiristoosiin dhalatanii jedhanii sadarkaa lammataa irratti wanti isaan barbaachisee jedhu Kiristoosiin guddachuu akka ta'e jedhee arginee jenna jechuudha. Kana ammoo keessa gasseenneeti kitaaba qulqulluu keessaa Kiristoosiin guddachuu jechuun maal jechuudha? Kiristoosiin guddachuufis maal godhuu nu barbaachisaa sadarkoonni jiranillee kamii ka jedhu waliin laalutti deemnee jenna. Qajeelatti kitaaba keessaa isinii dubbisuu barbaadee jedha. Kitaaba Qorontosii tokkoffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 isinii dubbisee jedha. Mallataan Ingiliffaan isinii dubbisee hiika. Dhiifansa jechuu barbaada warroonni Oromiffaan dubbifattanillee afaan biraatiin dubbifattanillee faana akka bootanii jettanii lakkoofsa 11 irraa akkana jedhee dubbatee jedha. Phaawulos ennaa gara warra Qorontosiititti ergaa kana barreessee jedhu When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Anini hennaa daa'ima ture akka daa'imaatitti dubbadha ture akka daa'imaatitti hubadha ture akka daa'imaatitti yaada ture akkasumas hennaa nama guutuu ta'e ammoo waan sammaraa hujii daa'immanii sammaraa itti dhiisee jedhe. Kanaaf sagalee kana irratti waliin haa hubannu ka barbaadee jedhu wanti martinuu yeroo qaba. Waan yeroo qabu san keessaa akkuma kitaabni qulqulluu fakkeenya daa'immanii fuudhee nu barsiise kana amantii kennaanii hennaa maraa daa'imman ta'a akka turuu hin qabne Phaawulos asirra nu barsiisee jedha. Amantaa keenya keessatti guddachuun barbaachisaa akka ta'e jedhee yaada kanarraa argannee jenna. Hennaa amantaa kennaan daa'imman turree jenne akka daa'immaniitti yaannaa akka daa'immaniitti dubbannaa gaafa nama guutuu taane Kiristoosiin nama guddaa taane ammoo akka nama guddaa sanitti yaannaa. Kanaafi hadha wanti waliin laaluuf deemnu Kiristoosiin guddachuu sadarkaa Kiristoosiin ittiin guddannu sagalee isaa keessaa maal nuun jedha maal nu barsiisa ka jedhu waliin laallee jenna. Saniin duratti gaafii guddaa tokko nu martinuu mataa keenyaaf deebisuu ka qabnu tokkotu jira. Gaafiin sun maal inni hennaa jenne
amantoonni bara kana jiran, amantoonni yeroo kana keessa jiranii maaf akka itti guddachoo qabanitti guddachoo wanti isaan dhooggaaru maali yaada jedhu waliin laallee jenna. Jireenya keenya keessatti Kiristoosiin akka hin guddanne, gara guutuma Kiristoosii akka hin geenne wanti nu dhooggu maali yaada jedhu waliin kitaaba qulqulluu keessaa laaluuf deemna. Kitaabni qulqulluun akka itti nu ibsetti hennaa laallee jennu rakkoon guddaan tokko ka jiru hurbaata barbaachisaa ta'e yeroo barbaachisaa ta'etti nyaachuu dhabuun isa rakkoo guddaa ta'e akka mul'atee jedhu arginee jenna. Hurbaata barbaachisaa ta'e yeroo barbaachisaa ta'etti nyaachuu barbaachisaa. Kana yaada kana hennaa laallee jennu fakkeenyi guddaan tokko qaba. Phaawulos illee as keessaa matsaafa Qorontosii keessaa dubbifanne nuu kaa'e fakkeenya daa'immaniiti. Daa'immantu maqaan dhaamee jedhe akkuma waliin beennu daa'immanii sadarkaa duraa irratti hurbaata akkamiiti isaan barbaachisa. Yoo ol guddatan hurbaata akkamiiti isaan barbaachisa. Gaafa nama guddaa taane ammoo hurbaata akkamiitiin nu barbaachisa ka jedhu sun baay'ee barbaachisa. Kanaafi wanti suni hurbaanni sadarkaa nyaannu suni hurbaata hennaa jedhamee waamama. Daa'immanii hennaa umurii isaanii dhaloota irraa haga ji'a jahaatitti hennaa haga waggaatitti illee harma haadhaa hennaa hodhanii hurbaata hennaa saniif isaan barbaachisu sani yerootti argataniiran jechuu. Gaafa guddatan ammoo maaltu isaan barbaachisa? Hurbaata cimatu isaan barbaachisa. Kana laalchiseeti sagalee Waaqayyoo kitaaba Ibrootaa boqonnaa 5 fi lakkoofsa 13 irratti hennaa dubbifannee jennu yeroo irraan kaka'ee isin haga ammaatitti barsiisota akka ta'uu maltan ture, garuu ammoo duuba deebi'atanii akka daa'immanii hurbaata daa'immanii hawwitanii yaada jedhutu jira. Yaada kana hennaa laallee jennu waan lama as keessa arginee jenna. Tokkoffaa Phaawulos waan yeroo dubbatee yeroo irraan kaka'eeru, yeroo irraan kaka'e isin silaa ka nama guddaa maltan ture, amalli keessan ka akka nama guddaa ta'uu malee ture, adhallee amala daa'imummaati isin keessa argama, hurbaata daa'imaa sanillee dharraatanii jedhee dubbatee jedha. Wanti yeroo jedhamu kuni yeroo waan maraafuu murteessa. Yeroo irraan kaka'e yaanni jedhu sun. Yeroon tokkoffaa jireenya keenya ka amantiitiin Kiristoosiin guddachuuf illee murteessaa, guddachoo dhabuu kennaaf illee murteessaa. Fakkeenyaaf mana kadhaa keessatti urga amannee waggaa hagoo hennaa lakkoofsiifnee jireenya keenya ka amantiitiin ammoo yoo guddinni hin argamne rakkootu jira jechuu. Akka itti guddachoo barbaachisutti guddataa hin jirru. Kiristoosiin guddataa hin jirru yaada jedhu santu achi keessa jira. Kanaafi hurbaanni yeroo isaa eeggannee nyaachoon qaama keenyaaf akkuma barbaachisaa ta'e sagalee Waaqayyoo yeroo eennee sagalee Waaqayyoo nyaachoon nuuf baay'ee barbaachisaa akka ta'e jedhe nu barsiisee jedha. Kana keessatti guddina yookaan bilchina amantii keessatti sadarkaa jira. Sadarkaa barbaachisaa, sadarkaa ittiin deemnutu jira. Namni tokko adhuma amanee adhuma ka'eeti guddina amantii irra yookaan ammoo amala Kiristoosii fakkaachoo san irra hin ga'u. Tokkoffaa sadarkaa duraa irratti dharraa qabaachuu. Lammaffaa irratti ammoo waan amanne san shuqunu. Sadaffaa irratti waan amanne sani shaakalu'u. Arfaffaa irratti ammoo yeroo itti kenninee obsaan Waaqayyoon irraa eeggachuu akka ta'ee jedhee laallee jenna. Guyyaa addaa sagalee isaa keessaa hennaa waan kana waliin barannee jennu keessa deemnee takka takkaanii yeroo gabaabaa keessatti yaada isinii tuqe kana yeroo gabaabaa keessatti yaadaan tuqaa deemna. Maallaataa obsaan akka nafaanaa buutanii isin barbaadee jedha. Waa'ee dharraa dubbannee jenna. Namoonni keenya hennaa dubbatanii hennaa mammaakanii jedhanii dharraan farda hin bittuu jedhani. Namni dharra'ee fi waan dharra isa yoo hujitti hiinne waan dharra isa yoo hin goone bakkee dharra isan hin ga'u. Kanaafuu yoo hin dharraane guddachoof yoo hin dharraane hin guddan. Sagalee Waaqayyoollee kan nu barsiisu kana. Fedha keenya irratti hundaa'ee
guddachoo dharra'uu keenya irratti hundaa'ee ajajamuu keenya irratti hundaa'ee waan illee nu gargaaruu danda'a. Kanaaf mallaataa namni guddachoo hin barbaanne hin jiru, namni guddachoo hin dharraan hin jiru. Garuuyyuu ammoo haalataa kamiin akka guddachoo nu barbaachisu dharraa kana akkamiin qabaachuu qabna ka jedhu sagalee Waaqayyoo nuuf dubbatee jedha. Matsaafa Phexrosii 1:2 fi 2 keessatti innaa dubbifannee jennu akkana jedha. Waliin hennaa bakkee sanadhee dubbifannee jennu qajeelumatti isinii dubbisuu barbaada. Phexrosii 1:2 fi 2 irratti akkana jedha. Desire the pure milk of the word that you may grow thereby. Sagalee Waaqayyoo qulqulluu sani aannan sagalee Waaqayyoo qulqulluu sani dharra'aa akka ittiin guddattaniifi jedha. Kanaafuu dharra'uun baay'ee barbaachisaa, hawwuun baay'ee barbaachisaa, garuu ammoo hawwii kenna sanii qabachuun baay'ee barbaachisaa. Kanarratti eertuun baay'ee hennaa guddaa dubbifannu nu yaadachiisu tokko matsaafa Maatewosii 7 fi 7-8 irra ka jiru akkana jedha. Ask and it shall be given to you. Seek, you shall find. Knock, knock it shall be open unto you. Gaafadhaa isinii kennamaa. Barbaadaa hin argattanii. Balbalallee dhadhaa isinii banamaa. Namni gaafatee jedhe hin fudhataa, namni barbaadee jedhe hin argataa, namni balbala dhadha'ee jedhe jalaallee banamaa jedhee gooftaan Kiristoos asirratti dubbatee jedha. Kanaaf barbaaduun baay'ee barbaachisaa. Akkuma yoo nu barbaannee jenne, yoo nu dharraa qabaannee jenne Waaqayyoo jireenya keenya ka amantii san irratti akka guddannuuf nu gargaaree jedha. Itti fuufnee ammoo dharraa keenya kana keessatti qabaachuu qabna, dharraa keenya kana qabuu qabna keessatti. Qabuu qabna, dharraan keenya suni itti fuufuu akka qabu nu barsiisee jedha. Itti fuufnee waliin laallee jenna. Waan kana irratti akkuma qara dubbadhee jedhee sagalee Waaqayyoo waan baay'ee nu barsiisee jedha. Nu himee jedha asirratti katti aanutti ennaa dabarree jennu katti aanu ammoo waan amanne kana shaakaluu ka jedhu irratti ilaallee jenna. Dharraa qabaannee sagalee Waaqayyoo itti fuufnee hin dubbifannaa waan amanne kana hennaan shaakalu. Wanti tokko yoo hin shaakalle nama harkaa badee jedha. Jireenya keenya keessatti amala mishaa hennaa shaakallee jennu amalli mishaan suni akka guddannu nu goosisa. Jireenya mishaan akka guddannu nu goosisa. Jireenya keenya keessatti waan badaa amala badaa hennaa shaakallee jenna amalli badaan sun deemee maal ta'a? Eenyummaa keenya ta'a jechuu. Kanaafi waan mishaa kanallee shaakaluu akka qabnu sagalee Waaqayyoo nu barsiisee jedha. Isaa kana irratti illee kitaabni qulqulluuni matsaafa Hibroota 5:14 irra qara hennaa dubbifannee jenne gara 15 irratti aga 16 hennaa dubbifannee jennu wantoota kanniin shaakaluun akka barbaachisaa ta'ee jedhee nu barsiisee jedha. Ka itti aanutti ammoo yeroo kennuu fi qabna obsa qabaachuu qabna. Jireenya amantiin guddachoo keessatti yeroon kennamuu qaba, obsi jiraachuu qaba. Matsaafa Yaaqoobii 1 fi 4 irratti hennaa isin sagalee keessaa dubbifannee jennu to become a perfect and a mature, entire, lacking nothing, we must have patience jedha. Nu'u nama guutuu ta'uu fi xeechaa tokko malee findhee Waaqaafotti gara Waaqaatti guddachuu fi obsa qabaachuu qabna, yeroo qabaachuu qabnaa jedha. Akkuma qara jalqabarra isinii tuqee jedhe yeroon tokko amantii kennaan guddachoo dhabuu yeroon akkuma yeroon beekamu guddachoo kennaafillee hennaa garii yeroo barbaachisee jira. Kanaafi mana Waaqayyoo keessatti namoonni amantiini sadarkaa hedduu keessa jiraachuu dandeenya. Sadarkaani
ilmoolee ta'uu dandeenya. Sadarkaan hoolota gugurdaa ta'uu dandeenya. Ka Kiristoos fakkeenyaan Phexrositti dubbatee jedhe Matsaafa Yohaannisii boqonnaa 21 keessatti lakkoofsa gara 15 irraa 17 hennaa dubbifannee jennu Phexrosiin Kiristoos ka jedhe na jaalattaa jedhee hennaa harka sadii gaafataa ture. Deebiin inni dhuma irratti Kiristoosii Phexrositti dubbataa ture. Ilmoolee kiyya hoolota jiddugaloota ka ta'anii jedhan kanniin eegi ka jedhu. Kanaaf namoota sadarkaa isaan jiran amantiin jiran kanaani eennee obsaan amantiin akka guddatani godhuun barbaachisaa akka ta'ee jedhee arginee jenna. Kanaaf gabaabsee asirratti guyyaa addaa akkuma waliin laalle kana sadarkaan kunniin baay'ee barbaachisaa akka ta'ee jedhee yaannee jenna. Irraanfachuu kan qabne beekuu kan qabne dharraa qabaachuu qabna. Lammata irratti ammoo sagalee Waaqayyoo kana of keessatti shuqunuu qabna. Sadaffaa irratti shaakaluu qabna. Arfaffaa irratti yeroo kenninee fi obsaan eeggachuu qabna. Kabiraallee ka tuquu barbaadu Matsaafa Wangeela Yohaannisii boqonnaa 15 fi boqonnaa 15 keessatti lakkoofsa tokkorraallee hennaa mul'uma gad dubbifannee jennu Gooftaan Kiristoos wanti inni dubbatee jedhee yoo guddachuu barbaaddan anaan yoo daraaruu barbaaddanii jettani anjirma keessanii isin ammoo haafa kiyyaa anaa waliin jiraachuu qabdanii yaada jedhee arginee jenna. Yoo Kiristoosiin adda cinne yoo Kiristoosiin adda cinne daraarree hin dandeenyu. Kanaafuu naan tokko ta'a na qabadhaa anaan hennaa jiraattan ammoo hin daraartanii daraaraa malee hin taatan jedhee hennaa dubbatee jedhu as keessatti arginee jenna. Kanaaf eertuu qara dhumarra dubbifanne san yaadata hennaa keessa jirru kana irraan illee kaka'e hennaan kun hennaa nama guddaa ta'uu qabnu amantii kennaani bilchaannee gara guutuma Gooftaa Kiristoosii dhiyaachuu qabnu akka ta'u beekaa jiraachuu qabnaa kan akka goonu Waaqayyo nu haa gargaaru Waaqayyo isin haa eebbisu. Asumarratti sagantaa kiyya gabaabsee jedha hennaa biraa sagalee biraatii haga walitti deebinuu fi eebbifamaa hennaa gaarii jedha. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaa qabaataa turre irratti akka ittiin eebbifamaa turtan abdii gooneetiin jenna. Sagantaa qophiidhaaf qabaataatiin turreetiin jenna asumarratti xumuraa hanga torbee deebinee wal argineetiin jennuu fi ayyaanninii fi durummaa Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u isiniin jedha. Akkuma isin jedheetiin jedhe sagantaa kana sheeriif laayikii gochuudhaan warroota hin dhaqqabne bira geessuu hin dagatina. Waaqayyoo dachaa isin haa eebbisu kan isiniin jedhu. Ani beekaa baquuxoo yeroo ta'eetiin jedhu ayyaanniniif durummaa Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u nagaatti nuuf tura.